Hello hordoftoota akkam jirtu nagaan koo bakka isin jirtanitti hunduma keessan haa qaqqabu. Har'a qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhe akkuma beekamu break systemidha. Break systemii yeroo darbee eegallee turre. Break systemii keessatti principle of hydraulic system fi pneumatic system yeroo darbee ilaallee turre. Akkasuma immoo frictionii break systemii keessatti dhufu yookiin immoo nu mudatu ilaallee turre jechuudha. Haa ta'u malee dabalataan har'a kanan ani isiniif qoodu types of brake system jechuudha. Faayidaa isaan irratti hundaa'uudhaan based on their functions the types of brake system kanneen jedhamanii jechuudha kan nuti wal wajjiniin ilaallu. Faayidaa isaanii fi type isaanii akkasuma immoo konkolaatota isaan fayyadaman waliin detail kan wal wajjiniin barannu ta'a. Egaan mechanical engineering barachaa kan jirtan automotive akkasuma immoo leenjii konkolaachisummaa fudhataa kan jirtan multi skill media kan jedhu kana Google irratti search yoo gootan barumsa hedduu isaa jalaa argattu. Har'a immoo qaxxitumaan gara barnoota keenyaattan isin dabarsaa na duukaa bu'aa. Kana jechuun immoo gosoota brake systemiiti. Introduction waa'ee principle of hydraulics fi pneumatic system ilaallee turre. Sanarra dhaabachuudhaan types of brake system kan jedhu kana eegallee irra jechuudha. Kanasi maalirratti hundoofneetu qoqqooddaan brake systemii kuni application isaanii yookiin immoo faayidaa isaanii irratti hundoofneetu jechuudha. Based on their application yookiin immoo faayidaa isaanii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Kanaaf application isaanii irratti hundaa'uudhaan service braking jira akkasuma immoo parking brake jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. So service brake kan nuti jennu breakii kanneen yeroo konkolaataa keenya oofnu ittiin saffisa isaanii hir'isuuf yookiin immoo konkolaataa keenya dhaabuudhaaf miila keenya mirgaatiin kan nuti control goonu suni service brake jechuudha. So the service brake is used when the vehicle is running condition to stop or to slow down the vehicle speed. Okay, kanaaf saffisa isaanii xiqqeessuudhaaf yookiin immoo dhaabuudhaaf kan nuti gargaaramnu service brake jenna jechuudha. For both rear and front wheels of the vehicle. Isaan kun immoo service braking miila duubaa lamaan irratti akkasuma immoo miila konkolaataa fuuldura irra jiran lamaan irratti iyyuu ni qabaa jechuudha. Kanaaf isa kanaan service brake jennee waamna. The other one is parking brake. Parking brake or emergency brake jenneeti kan nuti waamnu. Kun immoo yeroo konkolaataa keenya dhaabnee yeroo deemnu yookiis immoo yeroo emergency yookiin rakkoon tokko yoo uumame hand brake kanaan konkolaataa keenya qabuudhaaf yaalla jechuudha. Kuni yoo fakkeenyaaf service braking keenya yookiin braking miila keenyaan nuti gargaaramnu hojii isaa kan dhaabe yoo ta'e yookiin immoo kan miidhame yoo ta'e hand brake kana friksiyoonii keenya cufaa banuudhaan friksiyoonii keenyarra ejjechaa gadi dhiisaa akka inni hand braking keenya konkolaataa keenya dhaabu taasifna yookiin immoo akkaataa itti motorri keenya badu goonee itti fayyadamna jechuudha. Keessumatti iyyuu immoo parking braking yeroo konkolaataa keenya bakka bulchinu irratti yookiin immoo yeroo dheeraadhaaf kan dhaabatu yoo ta'e hand brake kanaan dhaabnee bakka fagoo deemnee deebi'uu ni dandeenya jechuudha. Power isaan irratti hundaa'uudhaan immoo based on their power or humna isaan ittiin maddisiisan yookiin immoo maaliin akka hojjetan irratti hundaa'uudhaan based on power source yookiin immoo maddi power isaanii irratti hundaa'uudhaan yookiin immoo akkaataa fayyadama isaanii irratti hundaa'uudhaan at least amma jahatti qoonnee ilaalla jechuudha. Isaan kun mechanical based jiru, hydraulics based jiru, pneumatics based jiru. Isaan kana video keenya yeroo darbee irratti ilaallee turre hydraulics fi pneumatics concept isaan ilaallee turre. Akkasuma vacuum based jira,
magnetic braking hin jiru, electrical braking system hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa konkolaataa irraa gara konkolaataatti gargar jechuudha haalli itti fayyadama brake system isaanii. Akkasuma immoo konkolaattota heavy duty ta'uu danda'u, light vehicle ta'uu danda'u, akkasuma trainii garaagaraa ta'uu danda'u. Isaan kun egaa brake system isaanii gargarii jechuudha. Haa ta'u malee asitti nuti kan understand goonu makaanikaaliin yookiin immoo shiboo garaagaraa fayyadamnee konkolaataa keenya dhaabuu akka dandeenyu, konkolaattonni isa fayyadamanis akka jiru, kanneen biroos haaluma kanaan akka jiran tokko tokko isaaniitiin ilaallaa jechuudha. Meef kanaafi mechanical braking system irraa haa kaanu. Mechanical braking system kan nuti jennu powers the hand brake or emergency brake. Fakkeenyaaf hand brake nuti garasitti ilaalle sun application isaa ilaalle suni yeroo baay'ee mechanicaali fayyadama jechuudha. Mechanicaali jechuun shiboo yookiin immoo linkage garaagaraa gargaaramuudhaan jechuudha kan inni dhaabu. Fakkeenyaaf image kanarraa akkuma argaa jirtan hand braking shiboo yookiin immoo shiboo maramaa kan finyoo shiboo irraa marameen jechuudha kan inni harkifamee dhaabbatu. As keessa hydraulics hin jiru, qilleensi zayitiin nuti gargaaramnu hin jiru jechuudha. Kuni keebiloota garaagaraa shiboowwan qaqallaa fayyadameeti jechuudha. Kanaaf mechanical jennaanii jechuudha. So in order to stop the vehicle, force applied on the brake pedal is carried to the final brake drum or disc rotor by the various mechanical linkages. Linkageonni kanneen akka cylinder rodii, fulcrumsii, springii isaan kana jechuudha. Komponentoonni kun mechanical systemidha jechuudha. Rodiis yoo fudhattan, fulcrumis yoo fudhattan, springis yoo fudhattan, isaan kuni maal gargaaramu jechuudha? Mechanical componentoota jechuudha. Malee komponentiin isaanii kan biraa miti jechuudha. Kanaaf yeroo wantoonni kun dhaqanii brake pad keenya harkisan yookiin immoo dhiiban konkolaataan keenya ni dhaabbata jechuudha. So the mechanical brake is based on the mechanical components like cylindrical rod, fulcrums and springy dha jechuudha. Akkasuma gaa konkolaatonni waan kana fayyadaman warra kamidha jettanii na gaafachuu dandeessu. Mechanical brake system kanneen gargaaraman kanneen akka bicycloonni kan isaan rim yookiin immoo disc braking isaanii keebiliidhaan kan hojjetu yoo ta'e yookiin immoo shiboodhaan kan hojjetu yoo ta'e mechanical brake systemidha jechuudha. Akkasuma motorcycliin illee scootersiin illee diramiin isaanii keebiliidhaan yookiin immoo funyoo sanaan kan harkifamu yoo ta'e motorcycliin sun illee braking systemiin isaa mechanicalidha jechuudha. Kanaaf as keessatti bicyclii fi motorcyclii hundatu mechanical brake system fayyadama jechuu miti. Hydraulic system kanneen fayyadaman illee ni jiru jechuudha. Akkasuma kartis kanneen akka meeshaalee harkaan dhiibaman kanneen akka gaarii go kart yookiin immoo wantoonni dhiibaman kunniin mechanical component yookiin immoo mechanical brake system gargaaramu jechuudha. Inni kan biraan older passenger konkolaatonni duriillee otoo hydraulic systemiin kalaqamiin dura parking braking isaanii ammallee ammaattu parking braking road yookiin immoo mechanical component dha jechuudha kan inni gargaaramu. Akkasuma industrial trollers, material handling industry keessatti illee materiaalii garaagaraa bakkaa bakkatti sochoosuudhaaf trolleriin isaan gargaaraman mechanicaaliidhaan kan socho'u jechuudha. Material handling jechuun wantoota tokko lafaa ol fuuchuudhaaf bakkaa bakkatti sochoosuudhaaf freely gommaa kanneen gargaaraman mechanical brake systemidha jechuudha kan isaan gargaaramani. Kan biraani hydraulic braking systemidha. Akkuma jalqaba laallee hydraulic brake systemiin liquidii gargaarama inni turre. Kanaafu power source isaa liquididha yookiin fluididha jechuudha. Fluidii gargaarame poweriin sun gara brake pedaliitti
maal ta'a darbaa jechuudha. Gara break pedaaliidhaan gara paadii fi gara shuutti darbaa jechuudha. Kanaaf power resourcein isaa inni fluididha jechuudha. So this transfer of pressure is reliable and consistent because liquids are not compressible. Liquidin egaa compressible miti. Not compressible jechuun immoo walitti suntuuree yookiin immoo gidduu sanatti gaappii uumee gidduu sanatti akka gommaan keenya lafan qabanne yookiin akkan dhaabanne hin goosisu jechuudha. Dafeetu continuously dhaqee akka qabu godhaa jechuudha. Kanaaf fluidin incompressibly waan ta'eef hojii isaa irratti qulqullinni isaa olaanaadha jechuudha. That is pressure applied to a liquid in a closed system is transmitted by liquid equally to every other parts of the system. Kanaaf egaa gommaawwan arfanittu yookiin immoo brake paadii fi brake shoe arfanittiyyuu at the same time fi bifa wal fakkaataadhaan jechuudha kan inni darbu. Kanaaf haalli adeemsa isaa bareedaadha jechuudha. Asirratti akkuma ilaaltanii kompoonentoota brake systemii hydraulic systemii keessatti jalqaba irratti brake paadii pedaalii argattu yookiin immoo miila keenyaan kan nuti irra ejjennu jechuudha. Sana booda bakka kanatti master cylinderii as keessa fluidiin jira. Yeroo nuti miila keenyaan irra ejjennu fluidiin kun sararoota yookiin immoo kallattii inni ittiin yaa'ee dhufee gara gommaa keenyaatti darbu itti dhufa jechuudha. Osoo achiin gahiin asitti valviin ni jira. Proportional valviin yookiin immoo raabsituun gommaawwan arfanitti yookiin immoo wiilii arfan irratti wal qixa akka inni deemuuf distribute kan gootu proportional valviin ni jiraatti. Proportional valve sana keessa darbuudhaan gommaawwan arfan bira qaqqaba jechuudha. Asitti gaa fuulduraan brake karaa fuulduraa brake diskiin yookiin immoo brake paadiin keenya gommaa keenya ni qaba. Asitti haala kanaan qabachuudha. Duubaan immoo brake shoe ni qaba jechuudha. Brake shoe yookiin immoo brake cylinderii kanaan fluidiin as qaqqabe sun brake shoe keenya dhiibuudhaan gommaawwan arfanuu al takkatti akka isaan paaworii keenya kennan nu gargaaru jechuudha. Kanaafi haala kanaan principally kana fayyadameetu jechuudha hydraulic systemiin kan inni hojjetu. Kanaaf gabaabumatti hydraulic systemiin fluididha power source isaa. Haa ta'u malee adeemsa fireenii keenya qabu irrattis hamma ta'e tokko warra kaan caala amansiisaadha jechuudha. Konkolaatonni hydraulic systemii gargaaramanii konkolaatonni hydraulic systemii gargaaraman isaan kamidha jettanii yoo na gaafattan kanneen akka kanneen akka passenger cars yookiin immoo deddeebistoota namootaa kanneen akka sedans, hatchbacks, SUVs kanneen jedhaman kun konkolaatota namoota deddeebisan yookiin immoo konkolaatota baay'een isaanii konkolaatota biiroo fi konkolaatota manaa warreen jedhaman kun konkolaatota xixiqqaa yookiin light vehicle warri jedhaman kun hydraulic brake systemiidha jechuudha kan isaan gargaaramanii. Akkasuma light duty pickup kanneen akka single cabin, double cabin pickuponni kunneen hydraulic systemiidha jechuudha kan isaanii fayyadamanii. Vans and minibusin illee hydraulic systemiidha gargaaramu. Motorcycling tokko tokko akkasuma scootersiin bicycling tokko tokkos hydraulic diskiin isaanii kan breekii hydraulicidhaan socho'u hydraulic braking systemiidha jechuudha. Kanneen akka small bus, mini bus, agricultural trucksiin keessaa gimmaashni isaanii construction equipmentiin keessaas kanneen akka loaderaa, hack, hose isaan kunneen hydraulic systemiidha jechuudha. Konkolaataan hedduminaan kan isaan fayyadaman maddi power isaanii fluididha jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isaan gargaaramanii. Inni itti aanu pneumatic braking systemiidha. Pneumatic braking systemiin egaa yeroo darbe pneumatikiin
power source isaa air dha air gargaarama inneerra. So atmospheric air gargaaramuudhaan pedaalii keenya gaafa nuti rukunnu qilleensi kun yookiin immoo airiin kun diramii yookiin rotary keenya bira ga'uudhaan poweriidhaan akka inni qabu taasisa jechuudha. So air brake are mainly used in heavy vehicle, konkolaattota ulfaatoo yookiin immoo tiraakota gurguddoo irratti jechuudha kan inni baay'inaan hojjetu. Baasota gurguddoo irratti, tiraakota gurguddoo irratti argina jechuudha. Kunis maaliif yoo jettanii qilleensa yeroo gargaaramnu braking system irratti saffisa olaanaadhaan jechuudha kan inni dafee dhaqee gommaa keenya qabu. Saffisa isaa kana gargaaramuudhaan kanaaf jechuudha kan inni hydraulic system irra filatamaa ta'u. Asirratti kompoonentoonni muraasni jiru pneumatic system irratti kanneen akka air cleaner, air dryer, air filter, compressor, storage tank yookiin immoo kuusaan qilleensaa kun ni jira. Brake pedal nuti irra jennu ni jira. Diaphragm ni jira. Deemee eessarra dhufa gommaa keenya yookiin immoo wheelii keenya bakka wheeliin keenya qabamurra qaqqabaa jechuudha. So air or pneumatic braking system konkolaattota gurguddoo irratti yookiin tiraakota gurguddoo irratti gahee olaanaa taphata jechuudha. So heavy duty track irratti, semi trailer irratti, baasota irratti, heavy commercial baas irratti, anchor track, dump track, cement mixer, fire engines, airport, railway, trailers, konkolaattota gurguddoo irratti jechuudha. Kanneen akka railway, kan akka trailers, fire engines, isaan kana irratti jechuudha konkolaataa gurguddoo irratti yookiin immoo maashinoota gurguddoo irratti jechuudha kan nuti airii fayyadamnu. Ani kan biraan vacuum braking system dha. Vacuum assisted braking, among this system the pressure applied to the pedal by the driver is increased dha. They use vacuum that is produced petrol engines and their intake system is engines intake pipe or via vacuum pump is diesel. Isaan kun vacuumii yookiin immoo bakka duwwaa ta'e tokko irratti qilleensi duubaan galuudhaan dhiibee fireeniin keenya akka qabamu taasisa. Isaan kun tireelota yookiin immoo kan akka baaburoota durii irratti kan isaan baay'inaan argamaa turanii ammaaf baay'een isaanii hin jiranii. Isaan kunis egaa vacuum braking system kan jedhus akka jiru quba akkasiin qabaatanii fi magnetic braking illee ni jira. Magnetic brake system yookiin immoo magneetii gargaaramuudhaan fireenii keenya kan dhaaban ni jira. Keessumatti immoo baaburoonni light baaburoonni gurguddoon kunneen hydraulic systemis otuma qabaatanii hydraulic systemii bukkeetti maal gargaaramu magnetic brake systemidha jechuudha kan isaanii gargaaramanii. Magnetic field generated by permanent magnets to cause braking. So magnetic flow dhaan jechuudha kan braking keenya qabamu. Inni kun immoo it works as a principle when we pass magnets through copper tube, eddy current generated and a magnetic field generated by the eddy current provide. So a flow of magnetic field irratti hundaa'uudhaan jechuudha kuni kan inni fireenii keenya dhaabu. Isaan kun immoo traileroota yookiin immoo konkolaattota irratti osoo hin taane baay'inaan kan inni irratti argamu baaburoota irratti jechuudha. Baaburoota irratti isaan ni gargaaramna. Faayidaan isaaniis frictionless brake systemidha. Brake systemiin isaanii yeroo hedduudhaaf yookiin immoo bara hedduudhaaf ni tajaajila jechuudha. Dhiibbaan frictionii yookiin immoo paadiin isaanii akka salphaatti hin nyaatamu jechuudha. Sababii kanaaf faayidaa olaanaa qabu jechuudha magnetic brake systemiin kunis. Isaan kunneen magnetic braking systemiin electric trailers yookiin immoo baaburoonni humna elektirikaa gargaaraman, light railiin yookiin immoo baaburoonni sasalphoon, isaan kun high speed railoon, rollersiin, elevatorsiin, industrial cranein, kireenonni warshaa keessatti meeshota ol fuuchuuf as butuuf achi qabuuf gargaaramnullee, konveeroonni isaan kun warshaa keessa kan fayyadamnu maashinoonni gurguddaan magnetic braking systemidha jechuudha kan isaanii gargaaramanii.
kanaaf konkolaataa qofa irratti osoo hin taane maashinoota gurguddoo irratti magnetic braking systemiin akka jiru akkasiin quba qabaataniif jechuudha. Electrical brake systemiin illee ni jira yookiin humna elektrikaa gargaaramuudhaan fireenii keenya qabuun akka danda'amus beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf it is the type of braking used in electric vehicle. Konkolaatota humna elektrikaa gargaaraman yookiin immoo recent cars warra jedhaman irratti braking systemiin ni jira jechuudha. Electric power gargaaramuudhaan konkolaataa keenya qabuun ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaattota electric vehicle gargaaraman hybrid electric vehicle kanneen gargaaraman plug-in hybrid electric buses electric truck walumaa galatti konkolaattota humna elektrikaa gargaaraman yookiin immoo recent cars warra jedhaman kanarratti fireeniin keenya illee elektrikiidha jechuudha. Kanaaf humna elektrikaatiin fireenii keenya qabnee dhaamnaa jechuudha. Egaani walumaa galatti gaafa summarize goonu yookiin immoo gaafa irra deebinu fireeniin keenya mechanical based jira, hydraulic based jira, pneumatic jira, vacuum jira, electric jira, akkasumallee magnetic illee ni jira jechuudha. Kanaaf isaan kana keessa yeroo ilaallutti haalli isaanitti hojjetan yookiin immoo kan isaan fayyadaman mekaanikaaliin keebilii fi linkeeyyota garagaraa finyoowwan shiboodhaan hojjetaman akka inni gargaaramu, haayidroolikiin immoo liikwiidii yookiin filuudii akka inni gargaaramu, numaatikiin immoo eerii akka inni gargaaramu, vaakuumiin immoo vaakuumii yookiin bakka duwwaa, elektirikiin immoo humna elektirikaa akka inni gargaaramu hubachuun nurra jira jechuudha. Common usersiin yookiin immoo konkolaatonni isaan fayyadaman isaan kun mekaanikaaliin kanneen akka baayisaayikilii, kookaartisii, paarking bireekii yoo ta'an, kanneen haayidrooliikii immoo motorsaayikiliin tokko laayit tiraakiin akkasuma laayit veekiloonni isaan gargaaramu jechuudha. Numaatikiin immoo hiivii tiraakii akka ta'an, vaakuumiin immoo oolder tireenii yookiin immoo baaburoota durii warra ta'an, resentiin immoo elektirikiin warri fayyadaman konkolaattota humna elektirikaatiin socho'an yoo ta'an isaan kana jechuudha. Kanaaf best for mekaanikaaliin best for light duty, hydraulikiinis for light or medium vehicle, ni kun for heavy jennee haala kanaan salphumatti ilaalleerra jechuudha. Limitationin isaanillee bakka kana ni jira. Mekaanikaaliin limited braking force dha, humni isaa xiqqaadha jechuudha. Hydraulikiin immoo fluidiin isaa liquid yookiin immoo gagannamuudhaan liquidiin sun akka hir'atu godha. Numaatikiin xiqqoo complexity dha, componentiin inni gargaaraman illee hedduu waan ta'aniif complexity dha jechuudha. Vacuum immoo mostly obsolete dagatameera yookiin immoo baay'inaan gargaaramaa hin jirru, kun teknoolojii irraa xiqqoo fagaateera jechuudha. Electrician immoo usually cannot bring vehicle to complete stop self and depend on friction brake. Ni kun immoo guutummaan guututti konkolaataa keenya illee akkaataa barbaadameen dhaabuu irratti amansiisaa hin taane jechuudha. Recent technology waan ta'eef ammas irratti develop ta'aa jira jechuudha. Kana fakkaata leenjiin keenya har'aati. Bal'inaan waa hedduu akka isinirraa barattan hedduun quba qabaadha. Viidiyoo kanallee subscribe, share godhaa. Hiriyoota keessan biraan ga'aa. Viidiyoon keenya kan itti aanu components of brake system kan jedhu waliin ilaallaa. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa.